Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kam jirtan oduu kiyya. Egaa viidiyoo har'a kana keessatti WhatsApp irratti lakkoofsa duraan fayyadamaa turre irraa gara lakkoofsa haaraatti akkamitti jijjiirachuu dandeenya gaafii jedhuuf deebii isiniif ta'a. Viidiyoo kana daawwadhaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Warra hin beekne bana warri ni beektan warri hin beekne itti fayyadamaa. Egaa WhatsApp irratti lakkoofsa duraan fayyadamaa turtan irraa gara lakkoofsa haaraatti jechuudha salphaadhumatti jijjiirachuu dandeettan. Biyya kamuu haa ta'u fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa gara biyyoota biraas yoo deemtan akkasuma immoo biyyoota biraarraa gara Itoophiyaas yoo deemtan lakkoofsa biyyoota biraatti fayyadamaa turtan gara Itoophiyaatti jijjiirachuu dandeettu. Akkasuma immoo lakkoofsa Itoophiyaa gara lakkoofsa biraatti yookiin immoo WhatsApp keessan yeroo fayyadamtan lakkoofsa biraatiin biyya biraatti gaafa rahitan lakkoofsa biyya sanatti jijjiirachuu ni dandeettu jechuudha. WhatsApp keessan walumaa galatti wanni isin achirratti fayyadamaa jirtan yookiin ammoo achirratti nama wajjin haasawni keessan sun osoo isin jalaa hin bannetti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaatii irraa fayyadama. Akkasuma immoo hiriyoottiin keessaniifis qooda gaafii bareedan koomantii irratti naaf katabaasin jedha. Tolee gaafatan jechuudha. Garaagarummaan inni viidiyoo dhiyeenya kan immoo maxxansan qabu hedduu hin jiru. Karama tokko yookiin ammoo istoopima tokkoon deemaa jechuudha. Kanaaf sooshaal isaa gargar haa ta'u malee karaan isaanii wal fakkaataa garuu ammoo bal'ina piroosesii xiqqoo imootu irra qaba jechuudha. Kun ammoo baay'ee salphaadha. Hamma xumuraatti daawwannaan irraa fayyadamtu itti dhiyaadha. Tolee maal gootu kana jijjiirachuudhaaf waatsaappii keessan irra ni galtu. Sana booda tuqaalee sadan gubbaa kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii siitingis iddoo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda akkaawuntii kanarratti ni cuqaaftu. Asirratti fuula kanarratti change number jedha. Asirratti change number iddoo jedhu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii iddoo next jedhu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda fuula kana qabatee isiniif baha jechuudha yookiin ammoo fuula kanatu isiniif baha jechuudha. Tole iddoo kanarratti akka isin harkaa waliin dhooynatti yookiin ammoo akka confuse isin goonetti isinitti himaa jechuudha. Inni jalqabaa fakkeenyaa fi yookiin ammoo iddoon duwwaa jalqabaa kanarratti lakkoofsa oldii yookiin ammoo lakkoofsa WhatsApp keessaniin fayyadamaa jirtan isa sana guutuu jechuudha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaa fi Itoophiyaa jiraatanii yookiin ammoo Itoophiyaa jiraataa turtanii yookiin ammoo Itoophiyaa keessatti lakkoofsa Itoophiyaatiin WhatsApp kana banattanii gaafa biyya biraa deemtanii lakkoofsa Itoophiyaa sana irraa gara lakkoofsa biraatti jijjiirachuu barbaadan iddoo jalqabaa kanarratti maal gootu lakkoofsa Itoophiyaa duraan ittiin banattan sana asirratti guutuu jechuudha. Iddoo asirratti ammoo koodii Itoophiyaa guutuun isin irratti dirqama tahaa jechuudha. Yookiin ammoo koodii biyya lakkoofsa duraan banattanii sana guutuun isin irratti dirqamaa jechuudha. Innuma ture irratti inni jechuudha. Asirratti enter your only phone number with country code jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessan country code wajjin guutaa jedha yookiin ammoo koodii biyya sanaa wajjin guutaa jedha jechuudha. Kanaaf koodii wajjin lakkoofsa bilbilaa keessan ni guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa biyya kanaa guutaa jechuudha. Biyya san keessas yoo jiraatan jechuudha lakkoofsa biyya sanii irraa gara lakkoofsa biraatti yoo jijjiirachuu barbaadanis ni jijjiirattu jechuudha. Garuu ammoo kaantirii koodiin hin jijjiiramu jechuudha. Gaafas kaantirii koodii tokkuma fayyadamtan. Fakkeenyaaf amma lakkoofsi nama irraa jijjiirachuudhaaf deemu kun lakkoofsa biyya kanaa irraa gara lakkoofsa biyya kanaa sim kaardii biraatti jijjiirachuudhaaf deemaa jira jechuudha. Fakkeenya isin agarsiisaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf 143362472 fakkeenyaaf lakkoofsi kun kan biyya kanaati. Koodiinis koodii biyya kanaati jechuudha. Ammas deebitanii jira kanatti enter your new phone number with country code jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessan country code wajjin ni guutu. Lakkoofsa haaraa bilbilaa keessan sana country code wajjin guutaa jedha jechuudha. Kanaaf country code asirrattis country code fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa yoo deemtan asitti lakkoofsa Saudi Arabiyaatti waan jijjiirataa jirtan waan ta'eef maal gootu asitti koodii Saudi Arabiyaa san guutuu sana booda lakkoofsa Saudi Arabiyaa kan achitti baafatan sana guutuu jechuudha. Isin jechuudha. An ammoo amma biyyuma kana keessa waan jiruuf lakkoofsa biyya kanaa irraa gara lakkoofsa biyya kanaatti waan jijjiirataa jiruuf maal godhaa koodiin ani fayyadamu kana
akkasuma immoo lakkoofsi biyya kanaas lakkoofsa biyya kanaa fayyadamaa jira jechuudha. Erga lakkoofsa biyya sanaa ta'ee koodiin hin jijjiiramu jechuudha. Walumaa galatti kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Egaa kana booda maal gootu ergaa kun isiniif ife lakkoofsa keessan ni guutu jechuudha. Nama lakkoofsa haaraa asirratti ni guuta yookiin immoo lakkoofsa amma itti jijjiirachuudhaaf deemu sana iddoo kanarratti guutaa jechuudha. Kun haala kanatti guutee jira jechuudha. Yookiin immoo haala kanatti isaan kana lachuu ooldi foon nambaa fi niw foon nambaa kanas guutee jira. Sana booda next godhaa jechuudha. Iddoo kanarratti ammoo notify contacts iddoo jiru yoo jala seentanii ilaaluu barbaadan mallattoo on fi off kana haala kanatti bantanii jala seentanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Ajajni isaa maalidha? All contacts jedha. Contacts I have with chat I have chats with jedha. Fakkeenyaaf all contacts kun jedhu kuni kontaktii keessan hunda isaatu akka inni akkasumatti deebi'uudhaaf jechuudha. Contacts I have chats with kan jedhu kun ammoo namoota yeroo sanitti wajjin chat godhaanii jirtan yookiin ammoo waliif barreessaanii jirtan sunniin qofti akka deebi'uuf isin gaafataa jechuudha. Walumaa galatti isin kan barbaadan kaa'achuu ni dandeettu jechuudha. Yookiin ammoo yoo barbaadan kaastamii kanarra kaa'achuu dandeettu. Yoo barbaadan ammoo oolii irratti deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Ilaaluu dandeettan fakkeenyaaf oolii kanarratti yoo guutan jechuudha. As jala kanarratti kontaktii 134 asirratti notify ta'a jechuudha. Yookiin ammoo naaf deebi'a jechuudha. Kontaktiin 134 wajjin WhatsApp naaf deebi'a jechuudha. Asirratti ammoo 73 yookiin ammoo kontaktii nama 73 lakkoofsa namoota 73tu 73 wajjin naaf deebi'a jechuudha. WhatsApp kuni kaastamii kanarratti yoo gabbuutan ammoo kaastamii kanarratti filachuu dandeettu yookiin ammoo namoota isiniif deebi'uu qabu isin filachuu dandeettu jechuudha. Yoo barbaadan hanga barbaadan filachuu dandeettu sun isinirra jiraataa jechuudha. Kanaaf jechuudha akka barbaadanitti isin akka filannoo keessanitti kana sadan keessaa filachuudhaan all contacts yoo barbaadan filachuu dandeettu. Yoo barbaadan ammoo kaastamii filachuu dandeettu. Kan barbaadan filachuudhaan ni guutu jechuudha. Nama hundaa filachuu hin barbaanneef mallattoon akkanatti cufeetumaan maal godhaa addaan godhaa jechuudha. Sana booda gara koodii isin dabarsa yookiin ammoo akka koodii guutan akka koodii guutaniif isin gaafataa jechuudha. Koodiin isin guutanii koodiin kan inni isiniif dhufu lakkoofsa haaraa irratti isiniif dhufa jechuudha. Akkuma amma asirratti agartan lakkoofsi kun lakkoofsa haaraa iddoo duwwaa haaraa irratti guute isiniifis iddoo duwwaa haaraa irratti isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu koodii keessan eeggatanii yookiin ammoo koodii isiniif ergamu dijiitii 6tu isiniif ergama. Dijiitii 6 isiniif ergamu sana eeggatanii iddoo duwwaa kanarratti guutanii sana booda dangootu erga dangootanii booda kallattiidhumaan xumurtanii